Nagaa fi araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa Amaanu'eel Amoos kutaa 8ffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun, maatii keenya kan taatan immoo laayik sheer gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya. Haalota waldaa kiristaanaa keessatti ta'an The Church Events and the Satanic Revenge. Guyyaa itti aanu guyyaa jimaataa bakka kadhannaa bulanii kadhatan gara waldaa kiristaanaatti na waaman. Anis hojii nuuf kenname keessaa mana sagadaatti hirriba namootatti buusuu, gargar qoqqooduu, wal dhabsiisuun hojii keenya waan ta'eef ka'een adeeme. Sagantichi faarfannaa faarfattootaatiin jalqabame. Faarfannichis humna gooftaa Yesuusiitiin alaa humni biraa humna sobaati. Yesuus jabaadha kan jedhu ture. Nutis isa kana isaan waliin faarsine. Yeroo kana garuu kolfuun jalqabe. Maaliif kolfite yoonaan jettan, faarfattoota nu dura dhaabbatanii faarfatan keessaa harki 3/4 yookaan persentiin 75 cubbuu hojjetaa warra tajaajilan akka ta'an hafuuraan argaan ture. Warri kun haala salphaan harka koo keessa akka seenan arge. Maaliif jennaan cubbuu hojjetaa jiraatu. Cubbuu isaaniis araara galanii cubbuurraa hin fagaatan waan ta'eef namni jireenya cubbuutiin deddeebi'u haala salphaatiin harka keenya seenaa. Cubbuun araara hin galamin kamiyyuu nuuf akka balbala seensaati. Anis kokkolfaa isaan wajjin harkadhaa faarsuun jalqabe. Asirratti waan tokko hubachiisuun barbaada. Kiristaanotni yeroo hundumaa kadhannaa araaraatiin yookaan qalbii jijjiirrachuun sagantaa isaanii jalqabachuu akka qaban dubbachuun barbaada. Yeroo cubbuu isaaniif araara galanii dhiiga Yesuus Kiristoosiin of qulleessan, ergamoonni seexanaa kamiyyuu humna dhabuu lafa isaaniitii baqatanii ba'u. Bakka cubbuun hin jirretti seexanni humna hin qabaatu. Humni Waaqaa dhugummaa fi gufuu tokko malee gidduu isaanii jiraata waan ta'eef sagantaa kanarratti dhiibbaa tokko malee hojii koo hojjechuun jalqabe. Namoonni muguu yookaan rafuu jalqaban, kaan ijoollee taphachiisuu, kaan moobaayiliin geemii taphachuu, kaan waliin haasa'uu, nama hamachuu, kaan waan biraa dubbisuu, kaan sagantaa dhiisee ba'uu. Warri hafan hafuura dadhabaa tokkoon faaruu faarsuu jalqaban. Wanti hundumtuu gara badee akka hin taane ta'e. Namoonni baay'een akka sagalee Waaqaan dhaggeeffanne gochuudhaan guddaan milkaa'e. Antooniin waa'ee koo isaanitti himee ture waan ta'eef halkan sana sa'aatii 2tti naaf kadhachuuf na beellamnaan akkuma sagantaa sanatti seeneen dhiiga Yesuus waamaa kadhannaa jalqaban. Anillee humnaan dhabee haala koo hundumaa itti hime. Ani miseensa ergamootota seexanaatii, hojii isaaniin hojjedhaa, maaloo naaf kadhadhaatii bilisa na baasaan jedheen. Kana yaadee osoo hin ta'in tasuma afaan koo keessaa ba'een arge. Sababni isaas bakki dhiigni Yesuus jirutti hafuurrii fi ergamoonni seexanaa dhaabbachuu of dhoksuus hin danda'an. Isaanis walii galanii humnoota ergamoota seexanaa waan hidhaniif humna kamiyyuu argachuu hin dandeenye. Sababni isaa walii galanii humna keenya hidhaniiru waan ta'eef. Kiristaanonni gaafa kadhatan jireenya qulqullummaatiin jiraatanii tokkummaa qabaatanii yookaan walii galanii yoo kadhatan aangoon isaaniif Waaqarraa kenname. Yoo humna keenya hidhan nuti socho'uus hin dandeenyu. Dhokachuus jalaa miliquus gargaarsa argachuus hin dandeenyu. Yeroo obboleettiin tokko kaatee dhaabbattee hafuuraan akkas jette, namoonni kana godhuuf hin malle as garas hin dhiyaatinaa jette. Garuu waan isheen jedhuu barbaadde kana namoonni baay'een hubachuu hin dandeenye. Kiristaana cubbuun jiraatu tokkoof seexana baasuuf yaaluun balaa cimaa qaba. Boodarra namoonni baay'een ba'anii adeeman. Namoonni muraasni garuu naaf kadhachuuf dhufan. Yeroo isaan maqaa Yesuus gooftaatiin jedhanii naaf kadhachuu jalqaban sagaleen diiw jedhu keessa kootii dhaga'amu jalqabee. Sana boodas lafarrattan kufee. Yeroo suma hafuuronni balali'oon keessa kootii sosocho'uu jalqaban. Anis garaa koo lafa jala lo'uun jalqabee. Haala ni keessa jiru kanas isaan hafuuraan hubachuu hin dandeenye. Itti fufees humna addaatiin guutamee lafaa kee dhaabbadhee isaaniin loluun jalqabee. Hafuurri hamaanis muraasni na keessaa ba'ee warra kadhataa jiran keessaa isa tokkotti seenee. Namni sunis ana fayyisuuf jecha isaanitti garagalee loluu tumuu jalqabee. Namoonni kaanis isa waliin yeroo fixuu hin barbaanne. Isaaf warra biraa kan sodaatan kutaa sana keessaa baasanii gara kutaa faarfattootaatti galchuu balbala itti cufan. Haalli kun hamma ganama sa'aatii tokkootti itti fufee. Gara ganamaatti ani foon yookaan qaama koo waan hin dadhabeef nan callise. Yeroo kanas warri kadhannaa irra jiran kun maqaa keessan dubbadhaa isin eenyu jedhanii iyyaa nu gaafachuu jalqaban. Ani garuu calluman jedhee baay'ee na gaafatanii deebii narraa dhabnaan booda hafuurichi ishee gadhiiseera jedhanii kadhannaa godhanii gargar ba'an.
Ani garuu foon koon baay'ee dadhabee waanan tureef hamma dallaa mana sagadaatii gadi bu'uu hin dandeenyetti baay'een dadhabee garuu akkuma teetee gadi hin ba'e. Akkuma dallaa sana keessaa ba'een garuu humnan argadhe. Kun kan ta'eef hafuuronni seexanaa muraasni narraa ba'anii turan gara kootti deebi'uu isaaniitii fi sana booda warra waaldichatti tajaajiltoota sanatti baay'ee naaree haaloo baafachuun qaba jedhee murteeffadhe. Warri kun na arrabsaniiru jedhee of amansiise. Kanaafuu gara Leegoosittan deeme humna dabalataa fudhadhee miseensota waaldaa kana hundumaa irratti haaloo ba'uuf murteeffadheen ba'ee adeeme.